Akkam jirtu barattoota har'a kan waliin ilaallu yeroo darbe kan waliin ilaalle kompaawundoota orgaanikii jennee jalqabnee turre. Har'a immoo kan waliin ilaallu kompaawundoota inorgaanikii kan jedhaman ilaallaa jechuudha. Kompaawundoota inorgaanikii jedhaman keessaa oksidaayidii kan jedhu har'a bal'inaan waliin ilaalla jechuudha. Jalqaba irratti kompaawundiin inorgaanikii kompaawundii elementoota hundaa ta'ee kan kompaawundii orgaanikii hin dabalannedha. Egaa kompaawundoonni inorgaanikii fi kompaawundoonni orgaanikii maal akka isaan ta'an paartii jalqabaa irratti kan waliin ilaalledha. Egaa kompaawundoonni inorgaanikii ta'an immoo kompaawundoota orgaanikii kan hin dabalannedha jechuudha. Kompaawundoonni inorgaanikii qabiyyee fi amaloota isaanii irratti hundaa'uun bakka gurguddoo afuritti qoodamu. Isaanis oksaayidoota, asiidota, beezotaa fi ashabooleedha jechuudha. Kompaawundoota inorgaanikii kan jennu kun bakka afuritti qoodamu. Oksaayidoota, asiidota, beezotaa fi ashaboolee jennee qoodna jechuudha. Har'a kan ilaallu immoo oksaayidota kan jedhudha jechuudha. Oksaayidota ilaalla. Gocha kana erga baranneen booda deebinee hojjechuu dandeenya. Oksaayidoonni kompaawundoota atoom gos-lamee ta'anii elementii oksijiinii fi elementii biroo irraa kan uumamanidha. Egaa oksaayidonni akkuma maqaa isaanii irraa hubachuu dandeenyu, oksaayidii jechuun kompaawundii atoom gos-lameedha jechuudha. Atoom gos-lamee jechuun atoomii lama kan qabu jechuudha. Atoomii lama irraa kan walitti dhufee atoomiin tokkoon isaa immoo oksijiinii kan ta'edha jechuudha. Elementii oksijiiniidha. Atoomiin tokkoon isaa tokko immoo elementii kan biraa ta'uu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf oksaayidota muraasni kaalsiyeem oksaayidii yoo ilaalle, kaalsiyeem oksaayidii oksijiinii qaba. Atoom gos-lameedha jenneerra, tokko kaalsiyeemiidha, tokko oksijiiniidha jechuudha. Kaalsiyeem oksaayidii jedha. Kan biraan ayiran oksaayidii yookiin dandii ayiranii kan jennu kun ayiranii qaba, oksijiinii qaba. Akkasirraa ilaallu ayiraniin as jira, oksijiiniin as jira jechuudha. Elementoota lamarraa walitti dhufee tokko oksijiiniidha, tokko immoo ayiraniidha jechuudha. Maagniziyeem oksaaydiin maagniziyeemii fi oksijiinii irraa. Kaarban daayoksaayidiin kaarbanii fi oksijiinii irraa. Salfar daayoksaayidiin salfarii fi oksijiinii irraa. Kana jechuun oksaayidota kan jennu kun atoomii gosa lama kan qabanii fi atoomiin gosti tokkoon isaa yookiin elementiin tokkoon isaa oksijiinii kan ta'edha jechuudha. Oksijiinii ta'ee elementii inni kan biraan immoo elementii kanneen akka kaalsiyeemii, maagniziyeemii, salfar, kaarbanii, maagniziyeemii fi kan kana fakkaatan ta'uu danda'u jechuudha. Oksijiiniin elementii si'aawaadha. Elementoonni hedduun kallattiin oksijiiniin wal nyaatanii oksaayidota kennu. Egaa fakkeenya kana kaarbanii fi oksijiinii yeroo walitti dhufu kaarban daayoksayidii kenna. Kaarbanii oksijiinii kaarban daayoksayidii kenna. Salfarii fi oksijiiniin yoo walitti dhufu salfar daayoksayidii kenna. Maagniziyeemii fi oksijiiniin maagniziyeem oksaayidii kenna. Asitti kaarbanii tokkoo fi oksijiinii qabna. Akka kanatti walumatti aananii barraa'u. Asitti maagniziyeem oksaayidii kanarratti yeroo ilaallu garuu xiqqoo addadha warra kanarra. Maaliif asitti moolekiyuulii maagniziyeemii kun lama fuulduratti barraa'eera, kan oksijiinii immoo jalatti barraa'eera jechuudha. Oksijiinii gara harka mirgaatti barraa'eera, kan maagniziyeemii harka bitaa bukkeetti barraa'eera jechuudha. Asitti yeroo walitti dhufanii ilaallu immoo lamaan kan oksijiinii irraa badee kan maagniziyeemii achumatti hafee jechuudha. Kun maaliifidha? Lamni kun lamaan isaaniif dhaabbataa jechuudha. Lama inni fuuldura taa'u kun maagniziyeemiifis oksijiiniifis hin dhaabbataa jechuudha. Lama ishee as jirtu balleessinee lama bakka tokkotti goone lamaan isaaf akka ta'u goona jechuudha. Maagniziyeem oksaayidii kenna. Akka kanaani oksaayidota amaloota elementii oksijiinii wajjin wal nyaachuun oksaayidicha uuman irratti hundaa'uun bakka lamatti qooduun ni danda'ama. Isaanis oksaayidota sibiilawoo fi oksaayidota sibiilaalawoo jennaa jechuudha. Gara boodaatti ni ilaalla kana. Oksaayidonni sibiilawoon oksaayidota sibiilota irraa uumaman yoo ta'an, oksaayidonni sibiilaalawoon immoo oksaayidota sibiilaalota irraa uumamanidha jechuudha. Gocha kanarraati gaaffii sadaffaa kana yeroo ilaallu kan amma hojjennee deebine hojii wal fakkaata. Maqaa kompaawundoota armaan gadii moggaasaa jedha. Yoo ilaalle asitti
kaarbaniin jira, as oksijiniin jira jechuudha. Kaarbanii fi oksijiniin asitti lamadha. Kanaafuu kaarban daay oksayidii jennaa jechuudha. Asitti fakkeenya kanarratti yeroo ilaalaa turretti daayin maaliif dabalamte? Daayin lama jechuudha. Isheen kun daayi isheen jettu kun lama jechuudha. Daayi yeroo jennu lamadha. Kanaafiyyuu lama ishee asii kana ibsiti jechuudha. Lama ishee kana ibsiti. Kanaafiyyuu kaarban daay oksayid. Salfar daay oksayid. Isheen kun lama akka isheen taate agarsiisti jechuudha. Maagniiziyem oksaayidiin immoo fuulduratti lamaan isaaniif oola waan ta'eef maagniiziyem oksayidii jennaa jechuudha. Kanaafiyyuu kun kaarban daay oksayid jennaa. Akkasuma kaarban daay oksayid jennaa. Akkasuma kan biirra jiru kun immoo asitti kaalsiyeemiidha, asitti oksijiniidha. Oksijiniin tokko qofaadha waan ta'eef jalatti lamaan barroofne waan ta'eef maal jenna asitti oksayidii jenna malee daay oksayidii hin jennu jechuudha. Kaalsiyem oksayid jenna. Asitti caarratti yoo ilaalle salfarii fi oksijiniidha. Oksijiniin ishee lama qabdi waan ta'eef daay oksayidii taate jechuudha. Salfar daay oksayid jenna. Gaaffii gilgaala 3.1 irra jiru kanarra yeroo ilaallu kompaawundoota armaan gadii oksaayidoota kan ta'anii fi kan hin taane adda baasuun ramadi jedha. Deebii kenniteef immoo sababa kenni jedha. Jalqaba irratti bishaan yookiin haayidroojin oksayidii kan jennudha. Asirratti oksaayidoota kan ta'anii fi kan hin taane jedha. Jalqaba oksaayidoota jechuun maal jechuudha jenneerra. Oksaayidoota jechuun maal jechuudha jenneesitti kompaawundoota atoom gos-lamee ta'anii elementii oksijinii fi elementii biroo irraa kan uumamanidha jenneerra. Atoom gos-lamee ta'anii elementii oksijinii fi elementii kan biroo irraa kan uumamanidha jenneerra. Kanaafiyyuu asitti haayidroojin oksaayidiin kun oksijinii fi elementii kan biraa tokko yookiin haayidroojinii irraa uumameera. Kanaafiyyuu haayidroojin oksaayidiin oksaayididha jechuu dandeenya jechuudha. Akkuma maqaa isaa irraa ilaaluu dandeenyu oksaayidii waan ta'eef oksaayidii jenna jechuudha. Kan baarra jiru immoo soodiyem kilooraayid kan jedhudha. Soodiyem kilooraayidin oksijinii hin qabu. Elementii oksijinii jalqaba oksaayidoota kan jennu elementii oksijinii qabaachuu qabu jenneerra. Soodiyem kilooraayidin immoo elementii oksijinii waan of keessaa hin qabneef oksaayidii ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaafiyyuu kun oksaayidii miti jenna. Kan carra jiru immoo soodiyem haayidiraayidii kan jennudha jechuudha. Soodiyem haayidiraayididha. Soodiyem haayidiraayidii kana yeroo ilaallu soodiyem haayidiraayidin oksijinii qaba. Garuu gosa lama miti. Soodiyemiin jira, oksijiniin jira, haayidroojiniin jira. Sadii ta'anii waan ta'eef asitti kana oksaayididha jechuu hin dandeenyu jechuudha. Kun oksaayidii miti. Utoo asitti haayidroojiniin kun keessa hin jiru ta'e oksaayidii ta'uu danda'a ture. Amma garuu oksaayidii miti jechuudha. Kan daarra jirus yeroo ilaallu jalqaba oksaayidoonni atoom gos-lameedha jennee irra ture. Garuu kun gosa sadii qaba jechuudha. Asitti pootaasiyeemiidha. Pootaasiyeemii irratti pootaasiyeemii fi asitti immoo naayitiroojiinii, asitti immoo oksijiniidha jechuudha. Sadii ta'eera. Kun hin ta'u jechuudha. Pootaasiyeem naayitiraayit jedhamti isheen kuni. Akkasuma irra kan jiru asitti kaarbanii, asitti oksijinii fi elementii kan biroo tokkotu jira jechuudha. Oksijinii fi elementii kan biroo tokko. Oksaayidoota kan jennu kun elementoota lama ta'anii tokkoon isaa immoo oksijinii kan ta'edha jenneerra jechuudha. Kanaafiyyuu kun sirriidha. Oksaayidiidha jechuudha. Faarra kan jiru naayitiroojiin daayoksayidii yookiin naayitiroojiin oksayidii kan jennu kuni naayitiroojiinii fi oksijinii irraa uumame. Kanaafiyyuu oksayidiidha jechuudha. Maaliif oksijinii qaba, elementii kan biroo tokkos waan qabuufi jechuudha. Asitti gaarratti kan arginu kun immoo haayidroojin peeroksayidii jedhama. Haayidroojin peeroksaydiin oksijinii tokkoo fi haayidroojinii irraa kan uumamedha jechuudha. Elementii atoom gos-lamee ta'a jenneerra oksayidoonni. Kanaafiyyuu atoomiin tokko elementiin tokko oksijiniidha. Kan biroon immoo haayidroojiniidha. Kanaafiyyuu oksayidiidha jechuudha. Harratti kan ilaallu mangaanees oksayidiidha. Isheen kun mangaanees oksayidiin elementiin tokko oksijiniidha. Elementiin kan biroon immoo
mangaaneeziidha. Mangaaneetiidha. Kanaafiyyuu kun oksaayidiidha jechuudha. Sirriidha. Maaliif atoomiin lamadha. Atoomiin tokko oksijiiniidha. Atoomiin tokko immoo mangaaneetiidha. Kanaafiyyuu sirriidha jechuudha. Irra kan jiru kana yoo ilaallu jalqaba oksaayidoonni atoom gosa lameedha jenneerra. Asitti garuu sadiitu jira jechuudha. Kaalsiyeemii, kaarbanii fi oksijiiniitu jira jechuudha. Sadii ta'anii kanaafiyyuu kun oksaayidii ta'uu hin danda'u jechuudha. Jaarratti yeroo ilaallu immoo asitti soodiyem oksaayidiidha. Soodiyem oksaayidiidha. Asitti oksijiiniin jira. Oksijiinii malee elementiin kan biroo tokko jira. Sirriidha, lamadha jechuudha. Kun oksaayidiidha. Kaarratti yeroo ilaallu elementii oksijiinii tokkoo fi asitti daayiklooriin heeptoksaayidii jedhamti. Isheen kun daayiklooriin heeptoksaayididha. Oksijiiniin jira. Oksijiinii malee elementiin kan biroon tokko jira. Kanaafiyyuu oksaayidiidha jechuu dandeenya jechuudha. Kun oksaayidiidha jechuu dandeenya. Akka kanatti galgala kana raawwanna. Kan kutaa itti aanutti ilaallu akaakuuwwan oksaayidotaadha. Akaakuuwwan oksaayidotaa keessatti oksaayidota beezawoo yookiin sibiilawoo fi akkasumas sibiilaalawoo illee ni ilaalla. Akkasuma immoo oksaayidota asiidawoo kan jennus ni ilaalla jechuudha. Kanarraa kanumaan xumurra kutaa itti aanu akka dafnee isiniif gadhiifnuu fi yeroo gadhiifnu akka isin qaqqabuuf chaanalii kana sabskiraayib gochuu hin dagatiin. Akkasumallee hiriyoota keessaniif qooda barattoota baay'ee biraan geessisa. Viidiyoon kun kan isinitti tole yoo ta'e laayik gochuu hin dagatiin. Akkasuma yaada qabdan fi gosa barnootaa isiniif akka hojjetamu barbaaddan koomentii irratti yaada keessan waliin nu beeksisaa jenna. Galatooma.